Ajab. Booduna irraa jechuuf hin deemaa irras deebi'eetti. Ulfisaree farbaa turtii yerootiin wal dhaba. Lamaan walteetu kumaatamaaf tola waan ta'eef koomaniitiin Oromoo kaana magaalaa Edmonton kabaja ayyaana waggaa tokkoffaa galma Oromoo magaalaa Edmonton sababeeffachuun sagantaa addaa May 23, 2026 2 PM guyyaa Saturday isiniif qopheessanii jiru. Taana fudhunarra galmuun galma qabu kan galmee harkaa qabu galma aadaa galma hawaasummaaf seenaa galma barnootaa akkasumas galma dhaloota haaraati. Kana malees hawaasni Oromoo bal'aan sagantaa galma kana keessatti dhuunfaa isaatiin qopheeffachuu fedhu maraaf galmi kiyya banaadha jaa yookaan ammaree miseensotaan kiyyaa fi ilmaan Oromoo marti tokko akkanarraa nafne. Ziis jechaa qotaa isiniin jechaa jira. Isin ammoo guyyaa beellamaa san wal yaadachiisuun kan dhagahin dhageessisuun akka dhuftanii nafeerraa keenya galma ifii gadhaabuun sabboonummaadha. Hayyee duraan dursee baga jala bultii waggaa tokkoffaa ayyaana galma waldaa hawaasa Oromoo kaaba Albertaa bitannee qabeenya keenya kana kabajuutiin hundaa'uu geenja. Ittaan sudaan ammoo hawaasni Oromoodhaa kan magaalaa Edmontonitti argamtan miseensi waldaa hawaasa Oromoo kaaba Albertaa akkasuma jiraattonni magaalaa Edmontonii fi naannoo isii jiraattan hundinuu baga gammaddanii yeroo jalqabaatiif uummanni Oromoodhaa qabeenya isaa mana isaa waldaa isaa qabaatee magaalaa Edmonton keessatti qabeenya kiyyaa mana kiyya kayyuu akka Oromootti waloodhaan yeroo jalqabaatiif qabaanne kun hundi gaa dadhabbii fi laffaatii hawaasni keenya yeroo adda addaatti taasisirraa waan milkaa'e irraan kan qaqqabeedha. Waan kana arguudhaaf bu'aa ba'ii hedduu keessa dabarree yeroo baay'ee yaadne ka'ee kufaa dhugumatti murannoo fi ejjennoo jajjaboo cichoomina horeen keenya taasifneen hawaasa muraasaa wajjin taane mana kana milkaa'uu dandeenyee jirra. Duuba yoo rabbi jee fuuldura guyyaa yookaan caamsaa guyyaa 23 kana hawaasa bal'aa waamaa jirra jechuudha. Hawaasa kana waamaa jirruu fi tokkoffaa waggaa kana bifa miidhagaa fi ajaa'ibsiisaa jedhamuun hawaasa kana wajjin kabajuudhaaf qophiirra jirra. Akkasuma qophii kana hawaasa kana bifa kanaan wajjin kabajuu qofa osoo hin taane idaan duratti hafee jira. Maallaqni nuti biraan xumurini hawaasni keenya akkuma kanaan dura cichoominaa fi hutannoo agarsiisee waan qabu nu buusaa ture ammallee waan qaban akka nu buusanii egalee maallaqa haga tokko bakka hidhate kana nuuf itti guutanii gartee idaa kana ofirraa buufnu barbaanne jechuudha. Kanaafuu qeerroon qarreen hawwan manguddoon jiraattonni magaalaa Edmonton hundinuu waan kanarraa qooda akka fudhatan kabajaan waamicha isiniif taasifna. Ulfaadhaa galatooma. Akkuma asitti agartanii waajjiraan kun akkuma agartanii galmi kun galma guddaadha. Waajjiraalee adda addaa qaba. As keessa olaaltee kun oofisa kan jalqabaati kana malee oofisa guddaa duubarraanis jira jechaadha. Asis akkuma akkatti bakka kanatti agargaa jirtu kuni galmarraa galma guddaa tokko as keessatti kilaasilee adda addaa kutaalee barnoota adda addaa barattootaaf ifduree jechuudhaa fi ijoollee dargaggoota ammaan lafaa ka'uuf sagantaa afaan Oromoodhaa akkasumas siineerotaa fi namoota adda addaa fi tireeningii adda addaa kompiitara litreesii waa'ee kompiitaraatii fi waan adda addaa irratti bakka itti leenjii garaagaraa kan nuuf ta'e jechuudha kun yeroo gabaabaa keessatti. Garanaanis akkasuma kunis waajjira tokko ifdura waajjira waan adda addaa godhuudhaaf furra qabnaa waajjiroota dubartoonni waan adda addaa keessa geessanii jira akka qeerroo fi qarreetii jira. Amma kuusaa meeshaalee garaagaraatis qabna. Kun akkuma asitti argaa jirtu ammaaf istooreeja yeroodhaa fi meeshaa hedduu keessa jiraa garuu yeroo gabaabaa keessatti oofisa mataa isaa dandeeta jechuudha. Kunillee asirratti akkuma argaa jirtu. Kanarra dabri kun farnansi ruumiidha bakka gartee meeshaaleen elektirikii fi waan adda addaa keessaa qabnu. Kodiga ammatti waajjira ijoollee teenya qeerroo fi qarreetiitu ammaaf itti fayyadama. Kunis akkasumattis amma meeshaalee garaagaraatii keessa irratti kunis waajjireef danda'e. Akkasuma kunis qabiyyee waajjira biraati. Waajjira kana keessas qabiyyee okaanaan waan heriteejiitii fi meeshaalee garaagaraatiitu ammaaf keessatti qabamee jira. As keessatti illee uffata aadaatii fi waan adda addaa waan ijoolleen teenya itti fuutu jechuudha waajjira kana keessa qabee jiru. Asirratti akkuma argaa jirtu gaa kuni washruuma dubartootaati jechuudha yookaan hayyee. Kuni ammaaf boordiruumii keenya boordiruumiin kunis hedduu tolchuu barbaachisa.
ganaa akka barbaachisutti wanni barbaachisu hundi boordiruumii kanatti hin taane kuni gartee waajjira koree fi yeroo hojjechuu fi koreen boordii akkasuma yeroo koreen manguddootii fi koreen hawaasa adda addaa jointi miitingii qabnuu fi keessummoota adda addaa ta'e bakka ta'e jechuudha. Kunis akkuma sitti argaa jirtu bakka washruumaati washruuma gara dhiiraati jechuudha. Keessa isaa olaantee jiraatti hedduu miidhagaa fi hojjeynallee qaba. Akkuma sitti gartu ammoo osoo deemnu mana guddaatti dhufnee kuni amma galma guddaa walgahii guddoo hawaasaa keessatti teessifnudha. Asitti yoo agartee jiraatte kichina qaba. Kichinni isaa kun miidhagina isaa sin argitaa garuu moor improve akkamitti gooneeti itti yaadaa jirra kanas akkuma sitti argaa jirtu kana jechuudha. Waliigalaatti layout isaati. Layout. Okay. Habiraadhaa ibdura maal yaadaa jirra isteejii kana asii sossoofneeti akka karooratti isteejii kana garana fiduu feena. Galmi kun yeroo ammaan tana gara nama 250 hoggata hoggaa kana sirreessinetti nama 300 fudhata. So galma kana akka nama 300 san fuudhu taasisudha jechuudha karoora keenya akkuma argaatu jirtu. Kana fakkaata hoggansi Okaanaa Oromoo Community Kanaadaadha hojii boonsaa hedduu hojjechaa akka jiru hawaasni Oromoo guutuu addunyaadha ni beekasi amma immoo galma kana erga bitee har'a waggaa lakkoofsee jira jala bultii waggaa tokkoffaa Oromoo Center akkuma na duubatti argaa jirtan kana galma seenaa Oromoo keessatti biyya Kanaadaatti yeroo jalqabaatiif hoggansi Okaanaadha Oromoon biyya Kanaadaa walitti dhuftee galma kana fakkaatu bitattee har'a waggaa lakkoofsistee jirti. Ayyaana waggaa tokkoffaa bitamuu galma keenyaa kanallee achumaan wajjin kabajanna guyyaa 23 Mee Oromoonni naannoo Edmonton jiraatanii fi akkasuma Albertaa guutuu Albertaa keessa jiraatan tokkolleen akka nurraan hafne isiniin jenna koottaa waliin haa tumsinu bu'uura qabsoo bu'uura tokkummaa fuuldura bakka ijoolleen teenya itti wal barattu afaan keenyaan aadaa teenya itti waliin guddisnu galmi kuni waliin haa jabeessinu jiddugala Oromoo Community Canada.